السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel مذكرية بقنا كان كما يوتيوب channel يا دفتني نموني حارة وتاتاني سبسكرايب قد ماتينا تاسنين جدا. هر سينا نما كنا قبل سنين دفجرة سينا إسالة والله سينا هدو تكنا مقدسي سوفي سينا قررت اللي هنتولي سينا هدو نمني سينا كان لقي والله حنقا هدو تك ألفاتا يعني مالك جدوم بيكو هدو تك قامني كان كسري فتا بيتشا فانو مسارة لقيتني واني جيشو بربادو سو سينا تنتين دربيني ilmi namaa gubbama kanarra laalee ilma namaa kana madaalaa waan keessa isaa waan duuba isaa jiru hin beeku seenaa inni keessa darbe hin beeku rakkoo jiruuf jireenya isaa keessatti mudate hin beeku gaafa miidiyaa kanarra dhufu namni hundinuu gariin maraateetuma dhufa yaani daangama darbee yookaan daangaa darbii dabarfatee dhufa gariin ammoo yoo miidiyaa kanarratti bahee xiqqoo tattabadhe waa sammuu kee kanarraa yaani ni cinqaa jiru kunirraa galinnu koomentii namaa dubbisee nama wajjin haasa'inarraa yaani kun fooyya'innu ka jedhu fa'aaf dhufa nuti garuu hundaa hin beeknu walitti qabneetumaan yaada garaa kennaa arrabatti fuufna nama kana hedduu kara tiktookiitii arrabsanii sanirraa ka'ee seenaa isaa kaleessa himatee jira. Wallahi hedduu nama gaddisiisaa silaa namni kun nama hadhaa miidiyaan gurguddaanii affeeree seenaa isaa dubbatee bakka guddaa kabajaa guddaa kennuufii qabu qabsaa Oromooti Muhammad Adam Oga jedhama dhalataa Harargeeti. Ummata Oromootiif qabsaa'u jecha umrii ijoollummaa isaa kana hunda fixee hanga sadarkaa kanaatitti yaada isaa afaanuma isaarraa dhagaha seenaa isaa afaanuma isaarraa dhagaha yaada keessan koomentii jalatti naa kaayaa. Yaaboo ammallee irra deddeebi'eetiin deebi'ee siimaan dhaggeeffadhu. Yaaboo Oromoof hin qabsaa jette. Jireenya kee facaaftee mukarra fanniftee beeki. Namaa gettaatee beeki tuffatamtee haftee beeki. Sheenaa zalaalam keessaan banne keessa teessee haftaa beeki. Mee yaadadhu walumas dura qabsaa'ota turan arraan tana eessa jira. Nama meeqaa jira biyya keessatti ilmaan isaanii kararratti yaa'ee dhume arraan tana kararra yaa'aniis sadaqaa kadhataa jiran. Meeqaan tamii jira mee isaan sadii namni rafatu jira. Mashawaawad gooliif ittiin galchin. Namni baay'een anarraa gorsa fudhachuu qaba. Aboo rabbina kaasee Oromiyaan bilisoomsee magaalaa baddee isaa keessaan tattaafanne hin seenne Eertiraa laa ilaaha illallah. Balniin ture amata 12 fi baatii 8 Eertiraa keessatti yaa ilaaha illallah. Wayyaa guyyaa gowwummaa san amma asoo deebitee siin agarsiisaa sila amma asoo taate. Yaaboo akkasitti. Eertiraa keessa amata dheeraa ture amata 12 fi baatii 8. Yaa Eertiraa seenuu na rakkisne Eertiraa keessaa bahuu na rakkise ammaasin. Akka mumatiin Eertiraa keessaa bahan wareegama guddaa na gaafatetu. Anaa qophaan dhufate warruma Eertiraa seenaan bakka nama hundaa bu'eetiin isin himaa jedhama. Akkasitti nama tati yeraan isin yaaboo rabbi na kaasee asiin. Rabbi na gargaaree beektaa Eertiraa keessaa bahee Sudaan seene. Ni gaggabaabsa gaama. Sudaan keessa amata 4 fi baatii wayiin ture. Akka lakkoofsa faranjiitti 2018 ammoo ka'ee Sudaanii biyyatti galuu qaanfadhee salphadhee dalagadhee qarshiin qabu jaartii fuudhallee ilmoo dhalcheen qabu. Akkamittiin biyyatti deebi'a safuu qaanyii aybii. Ana ijoollee biyyaa bahee gagduloomeen biyyatti deebi'a zeeroo ta'e. Aboo idda boollaa adda oolla jette xaafiini idda biyyatti deebi'u wallahi du'ee baduu naa wayya jeetiin. Kaniin akka lakkoofsa faranjiitti 2002 biyyatti yaa bahe baddeessa irraa bahe 2018 ilaal gaama amata 16 booda amata 16 ayyoti yana garre obboleeyyan kee yana garre wallahi biyya fi kana min ijaarta bakka xiratee guddate ijaanuu nagarre baddeessa baay'ee yaade.
ifirraa san hundatti dhiisee imala kara Liibiyaa. Rabbuma qabadde Liibiyaa niira ilma malan seene. Tooftuma rabbii kiyya qabaddeetu ittiif kanne. Bari rabbitti if kannitee waan takka goote ati bar cabxeen cabxu barate miidhamtee hin miidhamtu rabbitti if kannitee waan takka hojjannaan. Wallaahi wabillahi kan inni lama qabneen. Akkanumatti Liibiyaa seena jechuudha. Yoon akka tasaa silaa namoota nama qabee maallaqa nama hawwalchiisuu san birallee seene silaa maaltiin beeka. Allah wakiil. Akkasii rabbi nagaree Liibiyaa keessatti waa shashaqaladhee bar bahara seene. Bahara Meditiraaniyaa. Bahara Meditiraaniyaa gubbaa duuba guyyaa 11 ture jechuudha. Doonii guutuu keessaa hin kophaa kiyya hafe. Guyyaa 11 ture sani nama du'e nyaachaa ture. Nama beelaa fi dheebuu dandamachuu dadhabee. Nama du'e reefka sanii nyaachaa ture jechuudha. Hanga sadarkaa saniitiin deema bilayyan. Namni sammuu qabdan, namni hubannoo qabdan. Siyaasaan akka bu'aan qabneef Oromoo fi qabsaan akka khasaaraa taate akka nama booda isaan biftu beeke. Mee foon namaa nyaachuu jechuun maal jechuu? Hanga naa ol wanni hafe jira. Hanga sadarkaa kanaa deemee alarra alhamdulillahi alhamdulillahi umriinti amma qacalee qacalummaa umriiti jetana keessatti waan baay'een fida. Umriinti qacalee hoggansi injuu amman if bare jechuudha. Amma bichaadha jechuudha. Tana booda yeroo ta'e akkaan hin qisaasaniitiin kukkusadhee waan hin tana dura hin dalagin hunda dalagaa jechuudha. Sigalee if bareetiin jira jechuudha. Sigalee laal. Alhamdulillah wanni khayrumaa fi wanni rabbiin si godhe hundi khayrumaa fi obboleessa. Wallahi rabbi si uume. Rabbiin si uume waan hamtuun sin jaalatu jechuudha. Wanni takka
Egaa obboleeyyan kiyya seenaa isaa dhageettanii jirtanii afaanuma isaa irra hedduu takka nama gaddisiisa. Wallaahi hedduu waan jedhanii ibsan hin qabu. Yeroo inni akkana jedhu kana Oromoof qabsaa'uun gatii dhabee osoo hin taane waan keessa darbe kana yaadateeti sammuun isaa dhibbaan dhibbatti nagaha jechuun ni ulfaata. Maaliif jennaani ilma namaa guutuu doonii keessatti lubbuun isaa yeroo darbitu ijaan ilaalee kun raammahee kun egaa namni waan kana hunda argee waan kana qaama namaa hamma nyaachuu gahe kanatti seenaa kana hunda keessa dabarsee cinqii kana hunda keessa dabarsee sammuun isaa dhibbaan dhibbatti nagaa jechuun ni ulfaata. Yeroo kanatti silaa isaa yaalatu barbaachisaa kophaa isaa boqonnaa isa barbaachisaa maatii mana keessaa yaada isaa kana irraa qoodatu barbaachisaa. Garuu ammas biyya ormaatitti kophaa isaa yeroo jiraatu akka inni dubbatutti nama gammaatitti bultii hin qabne kunis sammuu isaa jeeqa. Kanaaf ammallee waa hedduu dubbataa Oromoo irra laalinaa isiniin jedha nagaatti.